nagaa akkam jirtan hordoftoota chaanaalii kanaa baga deebitanii gara chaanaalii kanaa nagaadhaan dhuftanii chaanaalii kana irratti barumsa afaan oromoo afaan ingiliffaatiin akkasumas barumsa ingiliffaa ammoo warra afaan oromoo dubbataniif afaan oromootiin ni kennamu jechuudha. Har'a maalan isiniif qabadhee dhiyaadhe gaafii gaafatamtaniif deebii akkamii akka kennuu dandeenyu afaan ingiliffaatiin yoo gaafatamne afaan oromootiin akkamitti akka deebisnu afaan oromootiin yoo gaafatamne immoo afaan oromootiin deebisnee akkamitti akka deebisnu baranna jechuudha. Sanaan dura haaraa yoo taatan subscribe gochuun hin irraanfatinaa, viidiyoo jaalattan immoo like gochuun hin irraanfatamu. Amma gara viidiyoo keenyaatti seenna. Gaafichi maal jedha? What do you do? What do you do? Yookaan maal hojjetta? Maal hojjetta? What do you do? Maal hojjetta? Hojii gaafachuuf jechuudha. Hojiin isaa maal akka ta'e gaafachuuf kan itti fayyadamnudha jechuudha. What do you do? Maal hojjetta? Deebiiwwan hedduu qabaachuu danda'a. Garuu irra caalaa deebiiwwan namoonni kana deebisan jennee kan yaadne isiniif finne jechuudha. Kanaafuu ilaala. Maal jechuu dandeenya? I am unemployed at the moment. I am unemployed at the moment. Ani ammaaf hojii dhabeessa. Hojiirra yoo jiraachuu baattan yookaan hojii yoo dhiistanii ta'e sababa adda addaatiin hojii dhabeessa yoo taatan unemployed jettan jechuudha. Unemployed jechuun hojii dhabeessa yookaan amma hojii kan hin qabne, hojii kan hin qabne jechuudha unemployed jechuun. Employed jechuun ammoo nama qacaramee hojjechaa jiru. Kun nama hin qacaramne unemployed. Sinii galeeti unemployed jennee jechuudha. Kanaafuu I am unemployed at the moment yoo jennu ani ammaaf hojii dhabeessa. Ani ammaaf hojii dhabeessa. Okay, kan itti aanu I am retired now. I am retired now. I used to be a teacher. Amma soorama baheen jira. I am retired now jechuun amma soorama baheen jira. Barsiisaan ture. Amma soorama baheen jira. Soorama bahuun retired. Retired. Amma soorama baheen jira. I am retired now. Barsiisaan tureeyyuu yookaan duraan barsiisaa yoo turtan maal jettanii? I used to be a teacher. Waan duraan taatan ibsuuf I used to be. I used to be a doctor. I used to be an engineer. Engineeran tureeyyuu. Akkasumas doctor accountant yoo taatan I used to be an accountant. Accountantiin tureeyyuu jechuu barbaadan amma soorama baheen jira. I am retired now. Barsiisaan ture. I used to be a teacher. Okay, inni biraammoo maal gochuu dandeessanii? Maal deebisuu dandeessanii? Ammallee hojii isaanirra hojjechaa kan turtan yoo ta'e maal jettanii? Fakkeenyaaf baankii keessa yoo hojjechaa jiraattan baankii keessan hojjedha. Baankii keessan hojjedha. I work in a bank. I work in a bank. Amma iddoo itti hojjechaa jirtan hospitaala keessa yoo ta'e I work in a hospital jechuu dandeessanii. Hospitaala keessan hojjedha. I work in a bank. Baankii keessan hojjedha jettu jechuudha. Inni itti aanu ammoo Are you married? Are you married? Heerumtee jirtaa? Yookaan fuutee nama dhiiraafis fuutee jirtaa? Yookaan gaa'ela godhattee jirtaa akka jechuuta jechuudha. Heerumtee jirtaa? Amma dubaraan shamarraanan isiniif qabadhee dhiyaadhe jechuudha. Are you married? Heerumtee jirtaa? Yoo heerumtee jirti ta'e maal jechuu dandeessi? Yes, I have been married for 4 years now. Inni waggaa afuriif gaa'elarra tureen jira. Waggaa afuriif turteerti yoo ta'e maal jetti? Inni waggaa afuriif gaa'elarra tureen
jira. Yes, I have been married for 4 years. Waggaa afuriif gaa'ilarra tureen jira jetti jechuudha. Inni biraammoo yoo wal hiikanii yookaan addaan bahanii ta'an maal jechuu dandeessa jechuudha. I am divorced. I am divorced. Hiikeen jira yookaan addaan baheen jira. Sababa adda addaatiin yoo gargar bahan maal jette jechuudha. I am divorced. Yookaan hiikeen jira yookaan addaan baheen jira jechuu yoo barbaade jechuudha. Yookaan maal jechuu dandeessi yoo kan hin heerumne ta'e yookaan heerumti agammaa kan hin heerumne ta'e no I am single. No I am single jechuudha. Lakki ani kopheessa. Yoo kopheessa taatan I am single jechuu dandeessan jechuudha. Lakki ani kopheessa. Lakki ani kopheessa. Lakki ani kopheessa jechuu dandeessan jechuudha. Inni itti aanu immoo namni maal jedhee nu gaafachuu danda'a. Guyyaan kee akkam? Guyyaan kee akkam? How was your day? How was your day? Guyyaan kee akkam ture? Guyyaan kee akkam ture? How was your day? Guyyaan kee your day akkam ture? How was? Maal jettanii deebisuu dandeessanii? Baay'ee milkaa'aadha. Baay'ee milkaa'aadha. Very productive. Very productive. Baay'ee milkaa'aadha. Very productive. Inni itti aanu immoo kan nama jibbisiisuudha. Kan nama jibbisiisuudha. A total nightmare. A total nightmare. A total nightmare jechuun dandeessanii yookaan ammoo haala gabaabaa ta'een gaariidha. It is good. Gaariidha. It is good jettaniitu deebisuu ni dandeessan jechuudha. Akkanatti gaafiiwwan akkanatti gaafatamtaniif deebiiwwan kana deebisuu ni dandeessan. Xiqqoo amma warri afaan Oromoo barachaa jirtan xiqqoo gara warra intermediate warra deemtaniif kan ta'udha jechuudha. Gaafiiwwan keessattuu lamaan isa duraayii kanaafuu sirriitti hordofaa jechuudha. Ammaaf bakkuma hirtanitti nagaa ta'a. Viidiyoon keenya irraa kanuma